Oduu simbirtuu godina Jimmaa Naasxammaa magaalaa Gaatraa keessatti sababa amantaa musliimaa qabattee beekatumamte booda waajjira bulchiinsa magaalaa Gaatiraatti hidhamtee jiraachuun gabaafame. Hordoftoonni amantaa musliimaa magaalaa Gaatraa keessa jiran sababee shamarree amantaa peentirraa gara musliima taatee dhuftee tumamteef dheekkamsa eega dubbatanii booda namoonni tilmaamaan 20 ta'an mana hidhaa magaalaa Gaatraa galfamuun gabaafame. Magaalaa Gaatraa keessatti sababa amantaa musliimaa qabatteef si ajjeemna kanneen jedhan amantee isheen keessaa baateen duulaa fi reebicha hamaa eegarratti raawwatanii booda musliimonni magaalaa keessa jiran dheekkamsaa fi amantaa musliimaa xiqqeessuun dandeessan jechuun eega dheekkamsa isaanii dhageessisanii booda qaama mootummaan butamanii mana hidhaatti guuramaa jiraachuuf reebichi hamaan hordoftoota amantaa musliimaa magaalaa Gaatraa jiran irratti qaqqabaa jiraachuun dhaga'ame. Shamarreen amantaa biraarraa gara amantaa musliimaa dhufte magaalaa Gaatraa keessatti bulchiinsa magaalaa Gaatraa keessatti hidhanii jiraachuunis dhaga'ame. Kakana taasisan hordoftoonni amantaa musliimaa eega tumamte booda miira dallansuun eega dubbatanii booda hordoftoonni amantaa musliimaa magaalaa sana keessa jiran reebichaa fi doorsisa hamaan qaqqabaa jiraa jedhan namoota 20 ta'anus hidhamaniiru. Haalli keessa jiru yaaddessaadha jedhan hordoftoonni amantaa musliimaa magaalaa keessa jiran shamarree amantaa peentirraa musliima taate kana tumsuuf eega dubbatanii booda reebichi mucayyoo kanarra ga'e dogoggora jedhanii waan dubbataniif mana hidhaatti guuramaa jiru jedhan jiraattonni magaalaa Gaatraa. Shamarreen maqaan ishee Singiteen jedhamu daa'ima ishee fi haadha ishee waliin gara amantaa musliimaa eega deebitee booda yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa Gaatraa keessatti haadha ishee waliin hidhamtee jirti jedhan. Bulchiinsi magaalaa Gaatraa hordoftoota amantaa musliimaa reebamuu si balaaleffatan funaanuun hidhaa jiraa jedhan. Makalaakiyaa ajajee waameera. Dargaggoota magaalaa keessa jiran hundayyuu funaanee hidhaa jiraa jedhan. Haalli magaalaa Gaatraa keessa jiru yaaddessaadha. Hordoftoota amantaa musliimaa irratti fuulleffatee funaanaa jiraa jedhan. Namni waan fedha isaatti amanuuf osoo mirga qabu seerri utuu jiru sababa isheen amantaa musliimaa qabatteef dheekkamsiif reebicha irra ga'aa ture. Sana qofas miti isheellee waajjira bulchiinsaatti hidhanii jiru. Dargaggoota magaalaa hidhaa jiru. Manguddoo hidhaniiru jechuun magaalaa Gaatiraarraa miidiyaa keenyaaf dhaamsa dhaaman ergaa dabarsan. Haleellaa kan irratti taasisan halkan guyyaa 2 dura halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 Itoophiyaatti shamarree maqaan ishee Singitan jedhamu hordoftuu amantaa musliimaatti dhiyeenya kana dhufte wal gurmeessuun waldaa keessaa ba'uun haleellaa sukkarneessaa eegarratti bananii booda musliimonni dallananiiru jedhan. Musliimni dallansuu isaanii himatanii qaamni seeraa dhaga'uu qaba waan kana tarkaanfii fudhachuu qaba jechuun qaamni seeraa karaarraa maqsuun hordoftoota amantaa musliimaa namoota 20 ta'an waajjira poolisii magaalaa Gaatiraatti hidheeraa jedhan. Yaa ummataa nu birmadhaa jechuun musliimonni magaalaa Gaatiraa mana hidhaa keessaa sagalee isaanii dabarfatan. Ana kan na dhibe ni rukutamte ni garafamte mana ishee keessaa gadi waamanii mana dhaqanii manatti waamanii gadi baasanii dhakaadhaan rukutanii. Dhakaadhaan reebani. Mucayyoon rukutamtee miidhamtee jirti. Deebifamtee immoo kan mana hidhaa galte immoo isheedha. Mucaan kun maal balleessite? Kun immoo kan inni ta'e osoo Gondariin keessatti ta'e fakkeenyaaf Dabuubii keessatti faasoo ta'eeti haa ta'u jenna. Jarana biyyuma kan keenya Jimmaan keessatti. Jarana biyya Jimmaa keessaa yommuu biyya caalimni culamaa'iin darasaan gurguddaan keessatti beekamu. Biyya gootonni gurguddaan keessatti beekamu. Biyya Gaatraa keessatti kun kan godhamaa jiru. Mucaan kun geeffamtee hidhamuun maaliif? Maal balleessite mucaan kun? Gara amantaa Islaamaa dhufte. Erga rukutamtee immoo qaama ishee rukute qaama isheerraa miidhaa geessise qabanii geessanii seeraan to'atanii gaafachuun osoo jiru maaliif isheen immoo geeffamtee hidhamtiidha? Maaltu deemaa jira biyya san keessatti? Maaltu adeemsifamaa jira? Dhiisa wallahi wabillahi maaluu yoo hojjettan tasgabbeessuu hin dandeessanu amantaadhaan. Amantaadhaan dhuftanii wallahi tasgabbeessuu hin dandeessanu. Kamuu yoo dhufe asiin dhiisaati asiin morma kuttu ijoollees dargaggoo yoo ta'e seeraan dhugaadhaaf dhaabbadhaa adiliidhaan hojjedhaa yoo hojjettan. Hin fakkeessinaa fakkeesse bultoonni. Guyyaa kaleessa Jimmarraa ka'anii araara buusuudhaaf gara Gaatiraa dhaqanii turan. Warri dhaqan kun dhaqanii maal hojjetanii Jimmarraa warri dhaqanii warra aanaa sanaa bulchitoota aanaa sanaadha deemaa jedhanii achirraa ari'anii ofii jaraatii qofa warra amantaa Pirootestaantii kana hordofu qofa walitti qabatanii sujuudichiisaa turan. Laala viidiyoo isiniin agarsiisa daawwattoota. Araara gooneerraa jennu. Abootu jenneerraa jennu. Afootu jenneerraa jennu.
Araara buusne irra moo buusne? Araaraaf gatiin kaffalla moo hin kaffallu? Dhiifatama keessoo keenyaa. Akkuma geessan sagalee kanarratti. Araara kaffaluudha, araaraaf akkoo gatii kaffaluudhaa fi tokko miidhanii tokko ol qabaniiti miti. Araara jechuun nama walakkaatti adlii dubbattee dhugaadhaan qaamni inni kunis dhaabbatee qaamni inni kunis dhaabbatee dhugaa jiru dafa keessee dubbatteeti. Araara buusta malee araarri garee tokko qofa murna tokko qofa qabdee dhaabbattee araara buuftu tokkittiin hin jiru. Hin jiru kun waan hin fakkaanne. Araarri hin buune hinumaahu ibidda dabaltee deebite. Warri jimmarraa dhayitan ibidda dabaltanii deebitan sittan hima. Ibidda dabaltanii deebitan ammas taanaan nagaan buusne isin nagaas buusuu hin dandeessan. Nagaas buusuu hin dandeessan bifa kana nagaan hin bu'u. Eenyuun hiitanii eenyuun akka dhiistan osoo mul'atu eenyuun qabdanii eenyuun akka gallakkistan osoo mul'atu nagaa buusne jechuun kan keessan baay'ee sheemiidha gumbar. Sheemii. Nama kana keessa rabbi jedhaati. Muslimni tokko jira. Muslimni tokko jira akkanatti muslimni gadi jedheen sagaduu bara. Ka abbaa arge sagaduu bartan isin dhaggeeffatu hima. Dhuftee biyya namaa keessatti waan hin jirre dalagdee kaatee waan hin fakkaanne fakkeessitee kaatee achi as ofii miitee kaatee miidhamaa fakkaattee dhaabbatta. Ijoolleen mana amantichaa irratti waa dalaganis miira keessa galaniiti. Dogongora hojjetame arganiiti. Eenyu jalqaba dogongora kana kan fide jettanii caaroosaa gadi buutanii ilaaltani. Jaleedhaa kaastanii ilaaltani. Ajaa'ibaati wajjin biyya san keessatti deemsisaa jirtanu seenaadhaaf lafa ta'a boriin dagatu seenaan. Akkuma asitti argitan kan godina Jimmaarraa namoonni guyyaa har'aa deemanii walgahii taasisanii turani. Waan nama ajaa'ibu keessaa walgahii sanarratti bulchaan magaalaa Gaattiraallee keessatti hin hirmaanne deemi nutu walgahii taasisa jedhanii isa keessaati baasan jechuudha. Walgahii kanarrattis ammoo Peenxota malee kun akka argaa jirtan kanatti muslimni tokko keessa hin jiru walgahii kanarratti jechuudha. Namoota jarri maxxansan musliimoota mataatti mammaratan warra biiroo keessa dhaqani malee walgahii sanarra hin teenye jechuudha. Walgahii sanarratti waan dubbatanii ofii isaanii murteessanii ka'anii namoota muslima ta'an qofa erga walgahii kana booddeedhaa mana hidhaatti guuraa jiran. Inni jalqabaa shira diinaa fakkeessuudhaan yookiin diinatu dhufee amantaa fakkeessuudhaan nama walitti naqe kan jedhame kijiba aanaan saxammaa maal gochaa jiru maxxansaa jiru jechuudha. Jalqaba maaliif islaamummaa dhufte jechuudhaan warri peenxotaa yookiin pirootestaantii rabshaa jalqabaniin obboleonni muslimaa kana gidduutti araara buusuudhaaf jecha rabshaan kun ka'eedhaa jira jechuudha. Haa ta'u rabshaan kun erga ka'e hin fashaleessina erga jettaniiti namoota muslima qofa ta'an funaantanii mana hidhaatti sanaqaa jirtan yoo dhaabdan malee rabshaan kun ammallee fashalaa jira jechuun hin dadhaamu jechuudha. Yoo nagaa bu'u jettan yoo waan jiru gidduutti laallaka jettan taatan akka obboleettiin keenyallee nageenya jala jirtu manallee akka bulaa hin jirre naannoo nageenyaa yookiin naannoo sanatti manni nageenyaa argamu ishee fuudhee bira akka kaa'ee jiru quba qabna jechuudha. Kanaafuu wanti ishee achi kaa'aniif nagaan akka hin boorofneef jechuudhaaf akka ta'es qorannee bukkee geenyarra. Haa ta'u garuu namoota funaantanii muslima qofa mana hidhaatti guuraa jirtan sana yoo hin dhiisne mallee nagaan tokko bu'aa hin jiru jechuudha. Nagaan tokko bu'aa hin jiru. Muslimni waan inni hin goonetti waan inni hin balleessinetti mana isaatti rabshaan itti ka'ee ammoo muslima qofa funaantanii hidhuun sirriidhaa miti. Muslima manatti deebistanii peenxota qofa walga'itti dhiyeessuun sirriidhaa miti jechuudha. Kanaafuu uummata funaantanii hidhaa jirtan mana hidhaa keessaa baastanii ammoo kanillee hidhuuf deemaa jirtan yoo hin dhaabne nagaan isin fashaleessine jettan illee itti fufuuf deema malee dhaabbachuuf hin deemu. Nagaa finna yoo jettan nagaan hin dursa kan mana hidhaatti guuraa jirtanis baasa warra hidhuuf yaada jirtanis dhaabaa jechuudha. Akkasi galatooma turtii gaarii. Namni viidiyoon kun na ilaallata jettu hundi keessanuu sheer waliif godha. Akkuma beekamu godina Jimmaa aanaa Saaxaamaa magaalaa Gaattiraa ganda duwwaa takka naannoo hospitaalatti obboleettiin keenya takka dheengadda shaadaa qabattee turte jechuudha. Maatii ishee faana dhiyeenyuma kana jechuudha. Qabachuu shaadaa ishee kanatti illee hordoftoonni amantaa biraa sababii isheen shaadaa qabatteef jecha guyyaa jalqabaati irratti dhagaa manatti ol darbatan. Guyyaa lammaffaa irratti dammoo akkuma sana masgida naannawaa isaaniitti argamu masgida dhiyoo ijaaramaa jiruudha natti fakkaata akka odeeffannoo dhaga'utti masgida Aqsaa jedhamutti jilbaaba tarsaasanii achitti fannisanii jechuudha. Hayyee sana hundarra taranii uummanni musliimaa cal jedhan. Amma moo deebi'aniitiin obboleettii keenya kana dheengadda maatii ishee faana miidhaa hedduun irratti geessisan illee uummanni musliimaa birmatee fi obboleettii keenya sana baraaranii jechuudha. Warroota obboleettii keenya san baraaran muraasa isaanii
hidhanii jiran guyyaa har'aa jechuudha. Akkasumas mootummaan yookaan immoo dhimmi seera ilaallatu uummata beenxee naannoo sanaa walitti qabee guyyaa har'aa walgahii teechisee namoota achi keessatti hidhamuu qaban hundaa uummata musliimaa hidhaa jiru jechuudha. Kanaaf uummata sanii hundumti keessanuu sagalee ta'uu fi qabdanii sagalee ta'uu nurra jiraata jechuudha. Sababbiin isaa namni kamiyyuu amantaa fedhe amanuu mirga qaba jechuudha. Yoo dandeettii ittiin nutti himtanii nu amansiisuu hin qabaanne uleedhaan nu amansiisuu hin qabdan. Waa tokkoof tokko hubadhaa. Takkaffaa irratti uummanni musliimaa diimaaf ta'e adii gurraacha hundi isaaniiyyuu tokkodha. Lammaffaa irratti dammoo nuti sallamteen of jajuu osoo hin taane wallaahi wabillaahin keessi keenya sibiiladha. Waan hubattan keessatti jechuudha. Musliimni nama lamaayyuu osoo ta'e osoo namoonni amantaa biraa hordofu nama dhibbaayyuu ta'e wallaahi musliimni sodaatee hin beeku. Kanaaf jecha uummatoota naannoo sanii keessaa warroota jalqaba obboleettii keenya kana mana yaalaa geesse fi obboleettii keenya birmate maatii shaayee kanaaf birmate hidhaa jiru jechuudha. Kanaaf amantaa kan kennan biyya keenya keessa jiraachuu hin dandeenyu jechuudha moo mana barumsaarraa nu ariitu akkasumas namoota islaamummaa fudhate takkaanii arrabsituu takkaanii jeeqxuu takkaanii wacuuccuu caluma jenne jechuudha. Sababbiin isaa islaamummaan tuni amantaan tuni waan nageenya taateef jecha hanga ammaa callisne garuu dammoo waan daangaa dabartan irratti nutillee callisuu hin dandeenyu jechuudha. Intalli kuni obboleettiin keenya kuni amma mana ishee irra hin jirtu. Maatiin ishee illee mana ishee irra hin jiran jechuudha. Yeroo baay'ee miidhanii kaanii hin miidhamnee jedhu. Yeroo baay'ee rukutanii kaanii hin rukutamnee jedhu. Yeroo baay'ee sisteemiin jarri kanaan deemu. Yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee mee viidiyoo tokko isinitti agarsiisu laasitti namittiin kun viidiyoo isin hojjette ilaala. Nageenyiif araarri Waaqayyo keenyaaf fayyisaa keenyaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Viidiyoo kana dhaggeeffachaa kan jirtan adaraa keessan